Oduujo gareen kana dura Itoophiyaa ulaa galaanaa shiraan dhabsiise. Har'as gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaa akka deebiin argamneef hojjechaa akka jiru hayyoonni himaniiru. Mariin biyyaalessaa seenessa sobaa lammiilee Itoophiyaa waraana fi walitti bu'iinsaaf saaxilaa ture hambisuu keessatti shoora olaanaa kan baatu ta'u mari'attoonni ibsaniiru. Oduu maddeen alaatiin ministeerri dhimma alaa Siiriyaa waggoota 19 booda Paakistaan daawwatan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatiin 6 ITV Afaan Oromoo irraa odeeffannoowwan sa'aatii kanaa isinitti himnaa haga dhumaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Gara odeeffannoo keenya jalqabaattan darba. Gareen kanaan dura Itoophiyaa ulaa galaanaa shiraan dhabsiise. Har'as gaaffiin ulaa galaanaa biyyattii akka hin milkoofneef hojjechaa jiraachuu hayyoonni himan. Shira diinaa kana qolachuuf hojiin gama dippiloomaasiin eegalame cimsuun murteessaa akka ta'es dhaamaniiru. Mangistuu akkuma. Seenaan Itoophiyaa ulaa galaanaa fi daldala galaanaa wajjin hidhata cimaa qaba. Haa ta'u malee bara 1960mootaa keessa sochii fi shira alaa fi keessaa qindaa'aan Itoophiyaa ulaa galaanaa dhabsiisuudhaaf eegalame. Shirri qindaa'aan diinota alaan deeggarame kunis Itoophiyaan ulaa galaanaa irraa akka dhiibamtu taasiseera. Kun ammoo dhiibbaa dinagdee fi siyaasaa guddaa biyyattii irratti uumeera. Xiinxalaan siyaasaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa Abdurrahmaan Ahmed qophii Jaafijoo ITV Afaan Oromoo waliin turtii taasisaniin ulaa galaanaa biyyattiin shiraan dhabde deebisuudhaaf hojii mootummaan gama dippiloomaasiitiin eegalem hedduu murteessaadha jedhu. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed kan hoogganamu dhimmi ulaa galaanaadhaa nu barbaachisa jechaadhaan gaafii kana iftoominaan gaafatanii jiran. Biyya oollallee gaafatanii jiran. Biyya oollaa yeroo gaafatan kana bu'aa walitti nu fidu. Hariiroo keenya ka cimsu waan nu barbaachisu walitti deemnee addaan qooddannee nutilleen ka balbala galaanaa dhabnee rakkataa jirru kun akka balbala galaanaa irra geenyu waliin dalaguu qabna jee isaaniif jalqaba waan kana dhiheesse jecha Dr. Abiy Ahmed. Sanbira darbee namni qabeenya biyya ofii lafa ofiidha lafallee waliin jijjiirra haga ji'uu sadarkaa sangahe jecha muummichi ministeera. Badhaadhina biyya uummata miliyoona 100 fi miliyoona 30 qabdu milkeessuufis ulaan galaanaa murteessaa ta'uu kan himan immoo hayyuu saayinsii siyaasaa Salamoon Tarrafaadha. Addunyaarraa biyyoota 44 keessaa uummata miliyoona 130 kan qaban waggaawwan 10 booda mootu gara miliyoona 200tti inni siiqa jedhamee tilmaamama. Kanaaf kallattii kanaan haala jireenya uummata Itoophiyaa jijjiiruu keessatti wal qabee guddinaa fi badhaadhina Itoophiyaa mirkaneessuu keessatti qabee dhimmi ulaa galaanaa murteessaa ta'uu isaa ni ilaala jechuudha. Inni lammaffaan haala teessuma Itoophiyaan keessa jirtu maal fakkaata jennee ammas ilaaluun baay'ee barbaachisa. Kanaaf haala Itoophiyaan keessa jirtu dhimma ulaa galaanaa biyyoota baay'ee Afrikaa guddaa qabaatullee Itoophiyaadhaaf immoo hiika addaa qabannee ilaaluu dandeenya. Hayyoonni kunniin qaamoleen bara 1960mootaa keessa shiraan biyyattii ulaa galaanaa dhabsiisuudhaaf sochii eegalan har'as irra deebiidhaan gaaffiin biyyattii akka hin milkoofnee fi shira dabalataa hojjechaa jiraachuu himaniiru. Cimdoon kan uumame baay'ee 1960moota keessa akka lakkoofsa keenya 1968 jechuudha. Maaliif uumame yoo jenne Itoophiyaan laandi lookid gochuuf uumame jechuudha. Dhimmi ulaa galaanaa haalli Itoophiyaan itti dhabde seera qabeessaa miti. Kana wasiin jedhu waan inni yeroo sanitti mootummaa seera qabeessan ture, dhaabbilee seera qabeessan ture, piroosejarii yeroo san sirrii miti. Kanaaf Itoophiyaan dhimma ulaa galaanaa deeffachuu qaba kan jedhu gaafii kan kaasee jirtu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan istiraatiijik qaxanaa kan jedhu yookiin immoo istiraatiijik eeriyaatti akka hin deebineef ammas warri cimdoo jedhaman sun deebi'anii gaa'ela 1968 gaggeessan deebisanii haaromsatanii jechuudha. Har'a gaafa gaafiin kun ka'u biyyi duraanillee shira dalagaa ture suni har'allee gaafiin kun maaliifin akka jedhuun shira addallee dalaguu eegalame wanni kun jedhee jira. Garuu mootummaan dhimmi ulaa galaanaadhaa nu barbaachisa jechaadhaan gaafii kana iftoominaan gaafatanii jiran. Gaaffii egeree badhaadhina biyyaaf murteessaa ta'e kanaaf lammiin hunduu tumsuu qaba. Keessattuu hayyoonni biyyattii yeroo kamiyyuu caalaa gaaffiin faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaan kaasaa jirtu deebii akka argatuuf qooda isaanii gumaachuu akka qabanis dhaamaniiru. Akka dippiloomaasiitti hubachiisuun nurra jira jechaadha. Biyya idilee duniyaadhaa biyya gurguddaa ka jiran akka Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa
biyya Awurooppaa illee qabatee akkasuma biyya ollaa keenya illee qabatee biyya kana dippiloomaasiin hubachiisuun nurra jira tasgabbiidhaan osoo miira keessa galuudhaan hin taane seenaa irratti hirkatanii seera jiru irratti hirkatanii mirga qaban kana ibsuun barbaachisaa biyya kanaadha baay'ee barbaachisaa. Gaaffiin ulaa galaanaa biyyattii yeroo ammaatti ajandaa ijoo ta'aa kan jiru yoo ta'u lammiileen biyyattiis milkaa'ina isaatiif tumsa barbaachisu taasisuutu irraa eegama. Ulaa galaanaa dhabuun Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaa qofaa waan hin taaneef rakkoo keessoo Itoophiyaa furuudhaan hawaasa addunyaa amansiisuun murteessaa akka ta'e ibsame. Ulaan galaanaa qabeenya waloo uummattoota naannawaa gaanfa Afrikaa waan ta'eef dippiloomaasiin sadarkaa addunyaatti cimuu akka qabutu eegama. Taaddasaa Tarrafa. Ulaan galaanaa faayidaa lammiilee Itoophiyaa mirkaneessuu bira darbee faayidaa naannaa gaanfa Afrikaa kan ittiin mirkanaa'udha. Nageenya gaanfa Afrikaa waaraan furuufis ta'ee walitti hidhamiinsa diinagdee naannawaa mirkaneessuun ulaan galaana diimaa Itoophiyaan deebifachuun dhimma murteessaadha. Furmaanni abbummaan ulaa galaanaa Itoophiyaa kan mirkanaa'u qabeenya waloo naannaa gaanfa Afrikaa ta'uu hubachiisuudha jedhan ETV waliin turtii kan taasisan hayyuun siyaasaa Salamoon Tafarraa fi xinxaalaan hariiroo gaanfa Afrikaa fi addunyaa Dr. Abdurrahman Ahmed. Dhimmi kun dhimma dantaa walooti, dhimma biyyaati, dhimma dantaa biyyaarratti, dhimma waloo irratti, dhimma Itoophiyaan jiraachuuf jiraachuu dhabuu irratti immoo hayyuun kamiyyuu yookiin immoo illiitiin kamiyyuu tokko ta'uu qaba jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessatti jechuudha akkuma baandan jiru daangaa hanga daangaatti yeruma duriitti qabee jechuudha. Dhimma ulaa galaanaa dhimma Itoophiyaa irratti abbootiin gatii kaffalan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf dhimmi adabaa murteessaadha, dhimmi karramarraa murteessaadha, dhimma tokkummaa Itoophiyaa irratti gonkumaa garaagarummaa yaadaa kan qabne murteessaadha jechuudha. Kana osoo hin jedhu maanninni Itoophiyaan mutual gain dha baay'ee dhimma ulaa galaanaa kaaftu dhimma kennanii fudhachuudha kan kaasaa turte jechuudha. Biyya ollaa keenyaa kana gara dippiloomaasii kanaan hubachiisuun nurraa eegama jecha gara tasgabbaatiin biyya kanatti propagandaan adda addaa oofamee jira. Itoophiyaan gara balbala galaanarra yoo geesse miidhaa adda addaa sanirra geessiti. Olaantummaa ishittuun dhufaa. Gara dinagdeetiin, gara siyaasatiin, gara militariitiin, gara adda addaatiin olaantummaan ishiidha waan dhufuuf waan san waloon taanee nu Itoophiyaa laamshessuu qabna akka isheen gara baharaan deemne. Biyya Itoophiyaadha dhugatti baay'ee waan nama gaddisiisu keessa biyyi hangana geessu tuni seenaa guddaa qabdu tuni biyyi tuni biyya xiqqoo irratti hirkattuu taatee kadhatteerra ishii jala jiraatti jechaadha. Rakkoon biyya sanirratti rakkoon siyaasaa yoo uumame biyyi keenya kuni gara hafuura gadi baafatu hin qabu jechaadha. Gara achirraa fudhatu hin qabu asirraa illee qabeenya isaadha. Biyya dilee duniyaatti ergatee gurguratee irraa argatu sharafa argatuu danda'u hin qabu jechaadha. Kanaaf kun waan irratti hojjetame kana keessa gaafa hubannoodhaan deemame biyyi kuni kana keessadha ka'uu danda'a. Gaafa kana keessadha ka'e biyyi Itoophiyaadha biyyi kamiyyuu dura dhaabbatuu hin danda'u. Shirri galaana diimaa Itoophiyaa irratti raawwate ammas irra deebiin garee cimdoon shira lammaffaa uumuuf deemaa jiru kan jedhan hayyoonni kunneen miidiyaa dabalatee hayyoonni Itoophiyaa xiyyeeffannoon hojjechuu qabus jedhan. Keessi keenya kuni shirri dheengadda dalagamee dabiinsan biyyi keenya kuni balbala galaanaa dhabe har'a yeroo gaafin gaafatamee biyyi alalleen idileen duniyaadhaa hubatee fi biyya teenyaaf rakkootan hubatee yeroo deemaa jiru yeroo ammaa kanatti ka'amee ammalleen shira biroodha irratti xaxamu jechaan shira san warri biyya keessadha humnoonni akka adda addaadha irratti hirmaatuudhaan sila har'a tokko taane wanti kuni kan mootummaa tokkooti miti miidhaan yeroo san shiraan balballi galaanaa dhabame mootummoota san qofaa miti kan bira gahe hawaasa anaaf isirra gahee jira. Dhimma cimdoochi wal qabatee yeroo san alliyaansiin yookiin immoo qaamni cimdoo jedhamu Itoophiyaan laandi lookid godhee jira. Ammas immoo Itoophiyaan gara kiistraatiijik eeriyaatti deemuudhaaf gochaa jirtutti gongumaa kun milkaa'uu qabu abboortii ta'uu qaba jedhamee haalli itti deemamu jira jechuudha. Kun immoo tasgabbii Itoophiyaa dhorkuudhaan. Amma hawaasni Itoophiyaa hundi isaanii kan irratti walii galee jira. Kanaaf international community hubachiisuu keessatti hayyoonni biyya kana, miidiyaan biyya kana gahee mataa qaba. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheetiif baasii guddaaf saaxilamteetti kan jedhan hayyoonni kunneen dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen akka baankii addunyaa furmaataa kennuu qabu jedhan hayyuun siyaasaa Salamoon Tafarraa fi xinxaalaan hariiroo gaanfa Afrikaa fi idil addunyaa Dr. Abdurrahman Ahmed. Gaafa Afrikaa waliin misoomsuu
economic integration uumuu keessatti gaheen Itoophiyaan taphachaa jirtu hunda caalaa murteessaa ta'uu isaati. Deebisee gamtaan Afrikaa fudhanne 2063tti karoora mataa isaa qaba waan mirkeessuu waan galmaan ga'uu qaba jechuudha. Isaan keessa tokko economic integration yookiin immoo guddina dinagdee biyya kana gaafa Afrikaa cimsuudha. Tasgabbii gaafa Afrikaa cimsuudha. Kanaaf Itoophiyaan gama kanaan shoora guddaa taphachaa jirti jechuudha. Kana in detail international community hubachiisuun baay'ee murteessaadha. Hunda caalaa garuu gahee kana akka taphachuu qabu eenyudha? Nuti Itoophiyaanota jechuudha. Seenaa irratti hirkatanii seera jiru irratti hirkatanii mirga qaban kana ibsuun barbaachisaa biyya kanadha baay'ee barbaachisa. Mirgi Itoophiyaan balbala hulaa galaanatti deemuudhaaf barbaadame biyya kamiyyuu miidhuu osoo hin taane Itoophiyaan gahuun isaaniif bu'aa guddaa akka buusu ibsuun nurra jira jechaadha. Itoophiyaan waggaa 35 darbanitti sababa ulaa galaanaa dhabdeef Jabuutiif doolaara biliyoona 72 kaffaluun maallaqa misoomaa gurguddoof oolchitu dhabuus yaaddachiisaniiru. Yaa'ini marii biyyaalessaa adoolessaa 8 irraa eegaluudhaan as magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa jiru har'aasitti fufee ooleeti kan inni jiru. Oolmaa yaa'ii marii biyyaalessaa guyyaa har'aa akkasumas immoo yaada mari'attootaa wal qabsiisuudhaan nu biraan ga'uudhaaf gabaasan keenya Saxxoo Tashoomaa toora irratti kan inni argamu. Saxxoo akkam ooltee odeeffannoo si bira jiru maal fakkaataa itti fufuu dandeessa? Hayyee seenaa sanii ulfaadhu egaa Itoophiyaan erga mari'achuu eegaltee naannoo torbee 5 guuteetii jira jechuun ni danda'ama. Kanaanis gaa ajandaawwan rakkoo biyya kanaatti jedhaman hedduu adda baasuudhaan irratti mari'atamaati kan jiru. Egaa mariin biyyaalessaa kunis immoo waamicha biyyaalessaa kan rakkoo bara hedduudhaaf Itoophiyaan itti dararamaa turte dhukkuba ishee waggoota hedduutiif waamicha fala isaatiif ta'e akka ta'edha namoonni nuti dubbisuudhaaf yaalle kan kaasanii. Egaa Itoophiyaanonni biyya guddoo akka qaban waan beekaniif yeroowwan garaagaraatti fincilawwan biyya kanarratti ta'u yookiin immoo weerarawwan biyya kanarratti ta'uu danda'u kan akka Adawaatii jalqabee akkamitti Itoophiyaanonni tokko ta'anii too akka kanniisa gaagurri isaa tuqameetti gara Adawaatti duulanii weerartuu Xaaliyaanii ofirraa akkamitti akka ittisan ragaa guddaadha jechuun danda'ama. Kun kan ta'e egaa waamicha biyyaati. Hagam uummanni sirna san wajjin walii galuu baatus gaafa biyyi isaa tuqamu tokko ta'ee too biyyaaf duuluun isaa seenaa har'aatii miti jedhameeti kan jiru. Gama biraatiin lola itoo Eertiraa akkasumas immoo lola itoo Somaalee ilaaluun ni danda'ama. Kaarraamarraa irratti akkamitti gootonni Itoophiyaa ba'anii tokko ta'anii diina ofirraa akka ittisanii gama san qofa osoo hin taane immoo gama misoomatiin kan fudhannoo ta'e hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa gaafa labsamerraa jalqabamee akkamitti lammiileen Itoophiyaa waan qaban haati waan qabne waan qabdurraa sabbata ishiirraa hiiktetoo boondii bituudhaan akkasumas immoo gumaachawwan garaagaraa gochuudhaan akkamitti hidhi haaromsi Itoophiyaa guddichi milkaa'ee yeroo har'aa kana xiyyeeffannoo guddaa akkasumas immoo uummata parsantaan walakkaa oli dukkana keessa jiraatu ifa itti baasuudhaaf akkamitti sochaamaa akka jiru beekamaadha. Kun egaa waamicha gama misoomatiin fudhachuu ni danda'ama. Akkasumas immoo waamichoonni garaagaraa kan Itoophiyaan taasisaa jirtu ni jira. Kanneen keessaa ulaan galaanas isa tokko. Egaa ulaa galaanaa kana argachuu keessatti immoo mariin kun fala guddaadha. Kanaaf haala waliigalaatiin mariin biyyaalessaa waamicha guddaa biyyaalessaa akka ta'edha kan ka'e. Egaa biyyi mari'attee waan kamuu gumaachuu waan kamiyyuu hojjechuudha dandeessi. Ulaa galaanaa qofa osoo hin taane wantoonni biroo wantoonni diinonni keessaa alaa irratti ka'an hunda isaa ofirraa qolachuudha dandeessi. Egaa mari'achuun yookiin immoo mari'ataan gowwaa hin qabu akka jedhame qaamni walga'ee mari'ate rakkoo biyya isaatii fi falakaa. Kanaaf gaa guyyoota naannoo 35tti dhiyaatu uummanni Itoophiyaa kan bakka bu'ee namoonni 4,000 ol kan yeroo ammaa kana sirnaan mari'atee rakkoo isaatiif immoo fala barbaaddachaa jiru. Egaa mari'achuu dhiisuun akkamitti akka addaan nama diigu biyyoota garaagaraa fudhatanii too ilaaluun ni danda'ama. Naannoo Sudaan fudhachuun ni danda'ama akkasumas Somaalee fi naannoo Afgaanistaan akkasumas immoo Sooriyaan biyyoonni akkasii kun akkamitti duraan diinagdee akkamii akka qaban amma immoo akkamitti akka diigamanii lammiin isaanii eessa akka jiran gaa kan waan beekamu waan ta'eef kanaaf Itoophiyaanonnis dafanii too amma mariin kun fala waan ta'eef haala kanaan mari'achuun rakkoowwan biyyoota kanneen irra ga'e hambisuu keessatti ga'ee guddaadha qaba jira. Egaa haala aadaa
aadaan yookiin immoo barsiifanni biyya kanaa kan fudhannoo ta'e rakkoo kamiyyuu gara qawweetti geessuu kanatu jira. Kanaaf qawween kanaan booda fala guddaa akka hin taane biyyoonni addunyaa gurguddoon fakkeenya ta'uu danda'u fakkeenyaa fi Ruusiyaa fi Yukireen kan fudhannoo ta'e egaa waraana dhiiga dhangalaasu akkasumas qabeenya guddaa balleessu waggoota 4 fi kan isaan deemaa jiran. Kanaaf ammallee falarra hin geenye jechuun hin danda'ama. Gama biraatiin Ameerikaa fi Iraan kan fudhannoo ta'e akkaataan meeshaa walitti dhukaasaa turan garuu gidduudhaan mari'atanii akkaataa waliigalteerra yeroo isaan itti ga'an ni mul'ata. Kana jechaan afaan qawwee rakkoodhaaf fala akka hin taane fakkeenya guddaadha jechaadha. Kanaaf Itoophiyaanonni immoo waan kanarraa baratanii sirnaan mari'achaa kan isaan jiranii mariin isaan mari'achaa jiran ajandaawwan 8 gara waliigaltee biyyaalessaatti fidaati kan jiranii. Egaa guyyaa har'aa kanas immoo namoonni 4,000 ajandaawwan ji'a tokko yookiin immoo torban 5 mari'achaa turan bakka tokkotti fidanii gaa waliigaltee biyyaalessaa ragaati kan isaan jiranii. Kanaaf namoonni 4,000 yeroo ammaa kana sa'aatiidhaan booda yookiin waaree booda bakka tokkotti ajandaawwan cuufame haala kamiin akka ta'e kan irratti mari'atan yookiin immoo galteewwan adda addaa kan irratti kennan waan ta'eef egaa mariin amma Itoophiyaan mari'achaa jirtu fara rakkoo yookiin dhukkuba Itoophiyaa guddaadha jedhameeti jira. Saxxoota Shoomaa odeeffannoo bal'aa daawwattoota biraan geesseef guddaa galatoomii yeroo gaarii siif haa ta'u. Mariin biyyaalessaa seenessa sobaa lammiilee Itoophiyaa waraana fi walitti bu'iinsaaf saaxilaa turee fi saaxilaa jiru kan hambisu ta'uu mari'attoonni ibsaniiru. Mariin biyyaalessaa biyya waloon tokkummaan lammiilee itti mirkanaa'ee akka uumamu amantaa qabanis mari'attoonni kunneen ibsaniiru. Ababaayyoo Kafanii bal'ina isaa qopheesseera. Seenessota qeenxee fi dogongoraa kan gartuuleen siyaasaa dantaa biyyaa fi lammiilee isaanii dhiisanii fedha garee isaanii kabachiisuuf jecha yeroo yeroon bocaniin Itoophiyaan fi lammiileen ishee hanga irratti marmartoo waraanaa fi walitti bu'iinsaa keessaa bahuu osoo hin danda'in hararra geenyeerra. Seenessa sobaa lammiilee Itoophiyaa waraanaa fi walitti bu'iinsaaf saaxilaa turee fi jiru kana waaraan furuuf mariin biyyaalessaa murteessaadha. የቀደመውን ትርክት የሚቀይሩ በርካታ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። Taateewwan seenessota darban jijjiiran hedduun uumamaniiru. Seenessonni darban dhugaa kan hin bu'uureffatinidha. Walitti nu buusaa turaniiru. Amma seenessota walitti nu buusaa turan saniin gara minjaalaatti finnee irratti mari'achuun mataansaa injifannoo guddaadha. Seenessonni gaariis badaas biyyatti fiduu danda'u. Kanneen badaa biyyatti fidan dhabamsiisuu fi ejjennoo waloo akka irratti qabaannuuf walga'uun keenya barsiisaa fi injifannoo guddaadha jedheen fudhadha. አቋም ልንይዝባቸው የሚገቡ ጉዳዮች በመምጣታቸው ይሄ አስተማሪና ትልቁ ድላችን ነው ብዬ የምወስደው። የቆየ ትርክቶች አሉ ኢትዮጵያውያን እንዳይግባቡ የሚያደርግ Seenessonni barootaaf turan jiru lammiileen Itoophiyaa akka waliin galle kan taasisan. Amma lammiileen Itoophiyaa marii kanaan seenessota sanii fi madaa kaleessaa dhiisnee Itoophiyaa bifa haaraadhaan haa ijaarruu jechaa jirra. Hedduun keenya akkas jechaa jirra. Kuni boqonnaa haaraa biyya keenyaaf kan saaqedha. ይሄ በኢትዮጵያ ላይ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ Itoophiyaan marmartoo waraanaa fi walitti bu'iinsaa keessaa bahuuf falli sirrii fi qajeelaan humnaa fi afaan qawwee akka hin taane marii lammiilee ishee hunda hirmaachise ta'uu hubattee marii biyyaalessaa hunda galeessaan mari'achaa jirti. Marattoonni marichaa kunneenis mariin biyyaalessaa kun biyya waloo tokkummaan lammiilee ishee itti mirkanaa'ee akka uumu amantaa isaanii ibsan. ልምዳችን ችግሮቻችንን በኃይል የመፍታት ነው የነበረው ልምድ። Muuxannoon keenya rakkinoota qabnu karaa humnaan furuuti. Sun muuxannoo kan keenya qofaa ta'us dhiisuu danda'a. Garuu kan keenya seenaan keenya marti wal waraansa irratti kan hundaa'edha. Mariin biyyaalessaa kun abbaa injifannoo guddaa nu taasisa. ትልቅ ባለ ታሪክ እንደገና ደግሞ ትልቅም ባለ ድል ያደርገዋል። ከዚህ ቀደም የውሸት ትርክቶች አበላልተውናል፣ አጠፋፍተውናል። ለዘመናት ትውልድ አልቆበታል። Seenessonni sobaa barootaaf wal nyaachisanii jiru. Akka wal balleessinu taasisanii jiru. Dhaloonni hedduun itti dhumee jira. Seenessonni kunneen biyyattiirraa yeroo isa dhumaaf akka dhabamaniif uummanni kun miira tokkummaan baheera. Biyyoota baraadhaan wanti biyyoota guddataa jiranirraa adda taasisuu dhimma keessoo isaanii miti. Dhimmoota biyyoota ollaa isaanii waliin qabaniyyuu karaa marii qofaan furaa jiraachuu isaaniiti. Itoophiyaan isa maratti adeemsa ammayyummaa biyyoonni baraadhaan dursanii hubatanii ittiin bulaa jiranii kana lammiilee ishee walii galchuuf qofa osoo hin taane biyyoota ollaa ishee waliinis daandii dogongoraa irra dhufnee fi tokkoon keenyayyuu irraa hin fayyadamanii dhiifnee daandii haaraa fi qajeelaan waliin hojjennee badhaadhina waloo uummattoota keenyaa haa mirkaneessinu jechaa jirti. ኢትዮጵያ ቦያ በቶም ሆነ ኢትዮጵያ ዞረታይደ ዳውሱ ሁሉም እንግዲህ ኢትዮጵያን እንደ ጾታ ስንወስድ እንደ ሴት ነው የምናየውና
ዞረት አይደዳው ማለት እየመከረች ነው ኢትዮጵያ ኒማሪያቲ ከንጀዱ ኩን ስሪዳ ያደ ስሪ ማሪያቻ ጅራዋንቴ ኒማሪያቲ አማስ ኒማሪያቲ ጨፈፎት ለማሪ ቀብላ ረጉጎሽ ዋ ማይ ጉግል ረገድ ዋ ማይ ዋ ነበት ባለኝ ዋ ነበት ያ ዋ ነበት ባለኝ ጉጎሽ ረጉ ዋ ነበት ኢቲቪ አፋን ኦሮሞራ odeeffannoowwan kamisa guyyaa sa'aatii 6:50 kallattiitiin isin bira gahaa jiru itti fufeera kabajamtoota daawwattoota keenya gara odeeffannoo itti darba malaamaltummaa ittisuu fi ilaalcha namootaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee hannaa fi malaamaltummaa balaaleffatan uumuun murteessaa akka ta'e himame kenna tajaajila dijitaalaa taasisuun hojimaata badaa fi malaamaltummaa ittisuu keessattis qooda olaanaa kan baatu ta'uun ibsameera abdoota shita. Hanni hawaasa tokko keessatti hidda akka gad jabeeffatu dhimmoota taasisan keessaa jechootaa fi haasaan hawaasa keessatti baraman ni eeramu. Itoophiyaa keessatti jechi hunduu anaaf malee jedhu ifattis ta'ee dhoksaan ergaa seer maleessummaa yookiin seera alaa qabatee argama. ከላይ ጀምሮ እስከ ታይ ድረስ ይሄ መዋቅሩን ጠብቆ gobbaa hanga dakaatti caasaasaa eeggatee tokkoon lammii hunduu itti gaafatamummaa uummataati jedhee gahee dhuunfaasaa osoo ba'uu danda'e biyyi tun silaa eessa geesseerti. ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይነዳዋል የሚባለው አባባል yeroo mudame kan hin nyaanne gaafa aangorraa kaafamu gaabbaa jechi jedhu akka qoosaatti kan dhufe ture amma garuu sarrayyuu darbeera waajjira kamiyyuu osoo maallaqa kennitu harkatti hin qabanne yoo deemte seenuu sadarkaan dandeenyarra geenyeerra namni yoo mudamu lammii isaa biyya isaaf quuqamu osoo danda'amu miira yookaan dorgommii weeraraaf anatu dursaa jedhutu dhufe namni tokko dalloofni koo na jalaa badeera nan jijjiirradha jedhee mana qopheessaa yoo dhaqu tajaajilichaaf mootummaaf kan kaffalamu caalaa nama dhimma sana keessummeessitu maallaqa nyaata. Jechoonni kunneen duudhaalee gaggaarii seenaa fi naamusa kabajuu dhabamsiisuun salphamatti ijjannoo jijjiiruun akka qaroominaa fi gamnummaatti akka laallamu taasisa. Lammiileen sirnaqaa irratti amantaa akka dhaban gochuunis taateewwan seera alaa akka barataman karaa baneera. እነዚህ አይነት አባባሎች በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ የቆዩና የተለመዱ ቀላል የሚመስሉ ግን ደግሞ ሰፋ ያለ ጉዳት የሚያስከትሉ jechoon akkanaa hawaasa keessa kan turanii fi kan baraman salphaa kan fakkaataniif garuu miidhaa guddaa kan geessanidha. Keessumaayyuu hojimaata badaa fi kiraa sassaabdummaa kanneen jajjabeessanidha. Sababni isaa jechoon akkanaa namoonni dhuunfaa mirga isaanii akka hin gaafanneef itti gaafatamummaa isaanii akka hin baane kan taasisanii fi hawaasnis gochoota akkanaatiin walbaree duudhaa fi yaadama gaarii qabu kanneen akka walooma walamanuu fi tokkoof kennuu akkasumas miira qajeelummaa tajaajiluu waan miidhuufi dhaabbileenis keessumaayyuu kanneen tajaajila kennan dadhaboo akka ta'anii fi itti gaafatamummaa isaanii akka hin baane taasisa. Akkasumas jechoota olaantummaa seeraa akka hin kabajamne gufuu ta'anidha. Hojimaataa fi jechoonni akkanaa malaamaltummaa fi ilaalcha kiraa sassaabdummaa caasaan kan deeggaramu waan taasisaniif miidhaan isaanii hamaa ta'a. Maramartoo kana keessaa bahuun hawaasa hanna hadheeffatee jibbuu fi balaaleffatu uumuuf sirna barnootaa cimsuu fi komiiwwan lammiileen dhiyeessan sirnaan akka keessummeessan sirna dandeessisu diriirsuun barbaachisaadha. አንደኛው መንገድ የሚሆነው በጎ የሆኑ እሳቤዎችና ንግግሮችን በማህበረሰብ ውስጥ እንዲሰርጹ ማድረግና karaan tokkoffaa kan ta'u ilaalchaa fi haasaa gaggaarii hawaasa biratti akka gabbatan taasisuu fi barsiisuu akkasumas sochiin hawaasaa kanneen akka ragaalee murteessoo kanarratti kan hundaa'e akka ta'u gochuu barbaachisa. Lammaffaan lammiileen hojimaan akkanaa kun isaan yoo mudate hojimaataa fi gurmaa'ina komii isaaniitti dhiyeeffatan uumuu fi babal'isuun barbaachisa. Dabalataan immoo hawaasa keessa namoota gocha akkanaa keessatti argaman hawaasa keessa kophaatti baasuun akka isaan of ilaalanii fi of gamaggaman taasisuun jechoota miidhaa qaban kanneen sirreessuuf carraa qabna. Dhaloota itti gaafatamummaa isaa sirnaan bahuu fi wanti kun eessaa dhufe jedhee gaafatu uumuuf mootummaan ida'amuu sirnoota hojimaataa garaagaraa diriirsee hojjetaa jira. Gama kanaan tajaajila dijitaalaa babal'isuun jijjiirama bu'uuraa fida jedhamee abdatama. መሶብ እንደዚህ ያለው የገንዘብ ብቻ ሳይሆን tajaajilli wiirtuu tokko masoob maallaqa kennuu qofarraa osoo hin taane sirnaan keessummeeffamuu dhabuurraa kan ka'e ilaalcha badaa qabannee gara mana keenyaa deebi'uurraa kan nama baraaru maallaqa keenya kan nuu qusatu yeroo keenya kan nuu qusatu lammiileen gammadanii gammachuu isaanii kanaan hojii isaanii itti aanu akka milkeessan isaan taasisa. Hawaasni lammiileen biyya jaallatan itti gaafatamummaa isaaniitti kennameen lammiilee tajaajilanii fi qabeenya karaa kamiin argachuun akka danda'amu beekan akka uumamaniif gahee isaa bahachuu qaba. Itoophiyaan oomishaalee gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'anii fi dandeettii daldalaa alergii guddisaan oomishaa akka jirtu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeerichi embaasii chaayinaa Itoophiyaatti argamu waliin ta'uudhaan waltajjii hariiroo dinagdee biyyoota lameenii cimsuuf dandeessisu gaggeesseera. Hawwii Taaffasaa.
Itoophiyaan oomishaalee gabaa addunyaa irratti barbaadaman baay'inaan dhiyeessuun damee daldalaa ishee cimsachaa jirti. Akkasumas oomishaalee ishee gabaa addunyaa irratti dorgomaa taasisuun ga'umsa daldalaa ishee guddisuu irratti argamti. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa imbaasii Chaayinaa Itoophiyaatti argamu waliin ta'uun walitti hidhamiinsa daldalaa fi dinagdee sadarkaa olaanaatti ceessuuf waltajjii ekspoortituu Chaayinaa alergii Chaayinaatti taasifamu beeksisuu fi jajjabeessuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Waltajjichaanis hariiroo tarsiimawaatti fufiinsaa qabu ifatti jalqabsiifameera. Galtee oomishaalee qonnaa fi indaastirii Itoophiyaa qulqullinaa qaban gabaa Chaayinaatti bal'inaan akka ergaman taasisuuf hojiiwwan beeksisaa fi jajjabeessaa ta'an akka hojjetaman ibsameera. Haaluma kanaan waliigalteewwan daldalaa gosa 33 oomishaalee kanneen akka bunaa, midhaan zayitii, huccuu, gogaa fi oomishaalee albuudaa doolaara Ameerikaa miliyoona 300 fi miliyoona 40 ol gara Chaayinaatti erguuf waliigalteen mallatteeffameera. Kaayyoon waliigaltee kanaa galii Itoophiyaan daldala alaa irraa argattu guddisuuf hojiiwwan beeksisaa fi gabaa babal'isuu cimsuu akka ta'e ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasaawun Goofee himaniiru. ወደ 33 የሚጠጉ ኮንትራቶች ወደ 340 ሚሊዮን ዶላርና ከዛ በላይ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል ኮንትራት ነው የተፈረመው። waliigalteewwan daldalaa gosa 33 ta'an galii doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 40 fi isaa ol argamsiisuu danda'an mallatteeffameera. Hojiin gabaa barbaadu gara gabaa Chaayinaa guddicha seenuu ekspoortuu Chaayinaa qaama inishiitiivii kanaa kan ta'e Chaayinaa irraa bittaa raawwachuudhaaf namoonni dhufuudhaan waliigaltee gabaa garagaraa gaggeessuun waliigalteewwan 33 gama buna, midhaan zayitaa, huccuu, gogaadhaa fi oomishaalee albuudan waliigaltee irra gahameeti jira. Kuni raawwii olaanaadha jechuun kan danda'amuu fi jecha bira darbee gochaan ni beeksisna. Itoophiyaan bara baajataa 2019 daldala alaa irraa doolaara biliyoona 13.4 argachuuf akka karoorfatte himuun waliigalteewwan kunis karoora kana milkeessuuf shoora olaanaa kan qabu ta'uu himaniiru. መንግስት በዋናነት ኢትዮጵያ ውጭ ንግድ በ2018 11.2 ቢሊዮን ዶላር የደረሰ ቢሆንም mootummaan ijoodhaan daldala alergii Itoophiyaa bara 2018 doolaara biliyoona 11.2 irraa kan qaqqabe ta'us bara baajataa 2019tti kan qabanne doolaara biliyoona 13.4 fi isaa oliidha. Sana milkeessuudhaaf kan danda'u carraa gabaa barbaaduudhaa fi hojii oomisha keenyaa beeksisuudhaa fi gabaa alaa irratti dorgomaa akka ta'an taasisuudhaaf kan dandeessisu qaama wixinee kanaati. Chaayinaan saffisaan guddachaa jirti kan jedhan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Cheen Hai Itoophiyaanis oomishaalee hedduu fi qabeenya uumamaa qabdu kana dinagdeetti jijjiiruun guddina si'ataa galmeessaa jiraachuu eeraniiru. The theme is big market for all, export to China. Qabxiin ijoon daldala alergii hundaaf gabaa guddaa argachuudha. Chaayinaan addunyaarraa gabaa guddoodha. Saffisa olaanaadhaan guddachaa jirti. Oomishaaleen gurguddoo Itoophiyaa guddina ritii irratti argamu. Kanaaf gabaa keenya lammiilee irrattii fi hidhanni oomisha keenya gidduu jiru guddina biyyoota lameenii ariifachiisuuf baay'ee barbaachisaadha. Oomishaalee Itoophiyaa qulqullina olaanaa qaban gara gabaa Chaayinaatti erguudhaan waliigaltee garaagaraa raawwachaa jirra. Sagantaan guyyaa irraas Itoophiyaa fi Afrikaa waliin walii qabatee imaammata taarifa zeeroo erga fudhannee fi hojiirra oolchuu erga eegallee booda tarkaanfiin fudhatame baay'ee barbaachisaadha. Zero tariff policy towards Africa and Ethiopia. Gabaa Chaayinaa fi oomishaalee Itoophiyaa walitti hidhuun walta'iinsa tarsiimaa biyyoota lamaanii caalaatti akka cimsu himameera. Wixinee labsii sirna bittaa fi bulchiinsa qabeenya mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'e irratti mari'atamaa jira. Wixineen qophaa'e kun qaala'insa gabaa, guddina dinagdee, saayinsii bittaa ammayyaa fi teekinooloojii sadarkaa guddinni biyyaa fi naannichi irra gahe waliin karaa wal simuun labsii lakkoofsa 157 muraa 2002 bahee waggoota 14 fi hojiirra oolaa ture fooyyessuuf kan qophaa'e ta'uu afayyaa itti aanan caffee Oromiyaa Eeliyaas Uummataa ibsan. Wixineen qophaa'e kun gama garaagaraa keessa darbuu ibsuun wixinicha irratti dhimmamtoonni adda addaa waliinis mari'atamuu kaasaniiru. Hojumaata bittaa mootummaa fooyyessuu fi rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf yaadamee wixinee qophaa'e kana irratti mari'achuun galtee fudhachuuf yaadamee marii qophaa'e ta'uunis ibsameera. Tajaajilli lammummaa duudhaalee wal gargaarsaa dagaagsuun karaa ammayyaawaa fi caasaa qabuun hojiirra ooluun isaa bu'aa gaarii argamsiisaa akka jiru ibsame. Keessattuu sagantaawwan tajaajila lammummaa waqtii gannaa gaggeeffamaniin dargaggoonni ogeeyyii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa dandeettii beekumsaa fi yeroo isaanii hojii gaariif oolchaa jiru. Naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti tajaajilli lammummaa biyyaalessaa waggaan duulaan bakka itti gaggeeffamu keessaa isa tokkodha. Jiraattonni godina Jimmaa fayyadamtoota tajaajila kanaa ta'anis tajaajilli lammummaa isaaniif taasifamee jireenya isaanii jijjiiruu fi hariiroo hawaasummaa fi tokkummaa isaanii
kan isaaniif cimse ta'uu dubbataniiru. Gara odeeffannoo maddeen alaa sa'aatii kanaaf qabanneetti dabarru ammoo balaa xayyaaraa Keeniyaatti mudateen hoogganaa dhimma nageenyaa Ikwaador dabalatee lubbuun lammiilee 7 darbuun himame. Balaa kanaan hoogganaan dhimma nageenyaa Ikwaadoorii fi haati manaa hooggantichaa akkasumas lammiileen Ameerikaa biroon 5 du'uun isaanii himame. Balaa xayyaaraa kun kaabaa giddugaleessa Keeniyaa Saamburuutti kan mudate ta'uun ibsameera. Balaa kanaan hoogganaan dhimma nageenyaa Ikwaador Michilee Seng Chungu fi haati manaa isaa Steefan Hoolihaan akkasumas lammiileen Ameerikaa 5 du'uu dubbii himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa beeksise. Balichi wayitaa xayyaarichi Looyisaabaa irraa gara Isoowaa Niirootti balali'aa turetti mudachuu isaa abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Keeniyaa beeksise. Bakki balichi itti mudate Saamburuun iddoo hawwata turizimii beekamaa fi dhaabbileen dhuunfaa eegumsa qabeenya uumamaa irratti bobba'an hedduun itti argaman ta'uu eeruun BBC'n gabaaseera. Ka'umsi balichaa garuu maal akka ta'e hin eeramne. Ministeerri dhimma alaa Siiriyaa waggoota 19 booda Paakistaan daawwatan. Waggoota 14 oliif waraana waliinii keessa kan turte Siiriyaan kufaatii Bashar al-Assad booda mootummaa haaraa hundeeffattee sochii eegaltee jirti. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Asal al-Shaahibaanii hariiroo Paakistaan waliin biyyi isaanii qabdu irra deebiin haaromsuuf waggoota 19 booda daawwannaa seena qabeessa taasisaniiru. Daawwannaa gita isaanii Paakistaan Ishaaq Daariin isaaniif taasifameen Islaamabaad kan dhaqan Asad al-Shaabiyaan hariiroo biyyoota lameenii haala cimsuun danda'uu fi dhimmoota naannawichaa irratti mari'ataniiru. Bara Awurooppaanotaa 2024 erga mootummaan Bashar al-Assad aangorraa kaafame booda aangawoonni olaanoon Siiriyaa Paakistaan yoo daawwatan kun isa jalqabaa ta'uu eeruudhaan TRT World gabaaseera. Gara odeeffannoo ispoortii sa'aatii kanaaf qabanneetti dabarreerra. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaatiin wal qabateen Arsenaal Izrii Koonsaa Aston Villaa irraa mallatteessifachuuf walii